Rabbiin bara 2016 kun bara haaraa kana akkamitti simachaa jirtaa? Bifa kamiin simachuu heddaa jechuun jaalladha. Ana bira kaakuma misira guurra jireenya guddiidha. Akka duratti hoolaa qal'aa daakuu qalannaa jechuun waaqayyo abbeeka. Meessi biraa kan maal fakkaata? Waan jedhu kun akkamitti akka ayyaaneffannu waaqayyo beeka. Jireenya suuqii ta'uu numa ayyaaneffannee dheeyyaadha. Guyyaa ayyaana kana bahee dhabamu wanti hundinuu ayyaana kan beekame ta'e hundumtu akka aqimii isaatiitti akka humna isaatiitti waan godhu tokko himaa qabaata. Abshir garuu wanti dabbare fakkaata. Fuula kee afaan ilaala. Maal taate? Nagaa kee dhamti wanta ta'e wanta haaraatu jiramu maali? Anillee wanta ta'e wayiitti ibsin dubbise jedhee yaadaa ture. Ana nama hojii kana fixee nama fayyadu aduu dhuftedha. Hin beekta hojii mana keessaa immoo nama aannan jedhu gadi nama dhiyeessu. Ani dabbaree waan fakkaadha yoo garuu haaluma tokko hin beekne ture. Wantuma tokkotu yeroo ayyaana kanatti dhaga'ama malee amma kanallee baay'ee miti garuu itti bareera waaqes walitti bareera hundumaaniyyuu ittuma ayyaana kan haaraa natti ta'a. Waan baay'ee natti yaadatamuunis ayyaana kana yaadannoo baay'ee qaba. Akkasitti dhaga'amu anis nan beeka. Beekatuma si gaafadhe malee. Anumti illee dhimma kanarratti bara kana si haasofsiisuun barbaade si dhuguma jechuudhaafi. Namni koo osoo deemsarra jiru miilli fi miilli walitti bu'aa nama dhiisiti. Kanaafiyyuu dogongora isa darbeerra barannee jireenya keenya isa fuulduraa jiru haaressuudhaafi araarri shoora guddaa taphata. Namni gaafa araara walii godhe gaafa waliif dhiise tokkoffaa kakuu isaatu haareeffama. Lammaffaa nagaa isaa gammachuu isaatu deebi'a. Sadaffaa abdiin isaatillee ni haareeffama. Kan araarri fi dhiifamni tokko carraa lammaffaa deebitee jiraachuu si kenna taasise. Saamsoon hin beektamiti macaafa qulqulluu keessatti carraa diinota isaa ijaa baafachuu koo kan argate araara waaqayyo bira argate. Araarri waaqayyo boojuu namaa deebise dhugaan siin jedhu isa diigameree ni jaala. Dhiifama yoo goone moo nutis dhiifama argate nan beeka. Wantoota nan sirreessuuf ammam akka ta'e dadhabde nan beeka. Garuu yoo amma sabbeen guutate. Abbaan manaa keessas baay'eetti dhaga'ame. Sirraa fagaachuu isaatti baay'eetti dhaga'ame. Gatii guddaa kaffale dhugaa dubbachuudhaaf. Amma innis yaada garaa isaa geeddarate dheeyyadda waan tokko na taphachiise. Isarraa iyyuu jechi akkanaa bahumsa guddaa tokko na ajaa'ibe dhugaa dubbachuudhaaf. Wantoon koo waan baay'ee akkaataa na dadhabde nan beeka. Kan kootiif kan isaa kanneen kana booda dhugaadhuma deebi'ee waan wajjin jiraannu natti fakkaatu. Hin beekta gatii nani kaffale. Jireenyi keenya akka hin diigamneef akkamitti na oofne. Inni garuu na dhaga'uu hin dandeenye. Wanti nani godhu hundumtis kadhaatti fakkaate, gowwummaatti fakkaate, gatii ittiin goone dadhabbii kootiitti. Amma ani gama kootiin xumureera. Maal isin jedhame waan nama ta'eef dhugaadhuma ni yaada garaa isaa geeddarate araara gaafachuudhaaf dhufeera taanani dhugaadhaa waaqota gadi bu'ee naaf hojjetan jedhamanii maaliin jedhe kan biraa. Isuma dhugumaan. Ani yoo abjuu natti fakkaate gaafa inni na waame yaada kana naaf qoodu jalqaba maaliif na waame kan jedhu garaan koo na rifatee ture. Gaafa haadha manaa koo araarfachuun barbaada. Isheenirraa fagaachuun koo natti dhaga'ameera gaafa inni jedhu dhugaan siin jedha isa fuulduratti hin kolfine garuu ergasii waaqayyoon nan galateeffadhe nan gammade jechuudha. Dhugaa ani dhugaa natti fakkaate. Dhuguma garaa isaatirraa lephee isaatirraa cabe dhugaadhumaa dhiifama si gaafachuudhaaf qophaadha. Itti dhaga'ameera baay'ee itti dhaga'ame gatii guddaa kaffale jechuudha sirraa fagaachuun isaa. Kanaafiyyuu ati mee maal jetta yaada keenyaaf qoodi. Dhugaan siin jedha bara kana araaraan dabarsuu qabda. Bari fuula kee jannoo jiru bara nagaa bara gammachuu kan ittiin gochuu dandeessanii araaraan dhiifama yoo walii buune irra yoo walii darbine dhugaadha waaqayyo bara haaraa nuuf fida guyyaa haaraa nuuf fida.
Kanaafiyyuu araara walii gochuu danda'u qabdu. Isa kanatti walii gala jedhee yaada. Ani immoo abdii guutuudhaan isa kana irratti gadi jedhee amansiisee akkasuma abdii laadhee fi mee atiyyuu maanaa jedha. Kanaaf mana keetti dhufuullee kana yaadesuma kanaaf ture. Atiyyuu immoo gara koo dhufte. Baga dhufte dhugaa. Araara kan cubbu seexana duwwaadha. Anis duratti yoo araara isaa dhiifama isaa koo hin dhimne. Isatu didee irraa fagaate. Isatu natti himee namaa dhibbeeffadha. Caacee guddaan si galateeffadha. Dhugaan siinedha. Waaqayyotu guyyaa kana naaf fide. Nagaan barbaade gammachuun barbaadan. Boqonnaan barbaadan. Waaqayyoon guyyaa kana naaf fide ulfinaaf fudhata. Guddaa tokkoon gammadee dhugaa. Araani maalas didaa. Nagaa buusuudhaaf gatii namni fayyadamu beektamiti. Guddaa galatoome dhugaatillee gatii guddaa natti kanfalte. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo bara naaf fide guddaa tokko naa galatoome. Guddaa tokkoon gammadee dhugaa. Magan dhufeenillee. Dhufu kositti guddaa gammadeera dhugaa. Galata waaqayyo. Gooftaan galataa fudhatu guddaa naa galatoome isaan ta'e kootillee. Yaa waaqayyo galanna siif haa ta'u. Bara haratti jireenya koo dhiifamaan araara naaf eegalteera. Yesuus gooftaadha.